Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ega daawwattoota Oromiyaa International Broadcast. Oromiyaa International Broadcast irraa oduu isin dhageessina. Oduu tana hojjeni Salleensaa Maammadi. Ajjecha Haacaaluu Hundeessaa booda hooggantoota siyaasaa fi gaazexeessitoota dabalatee walumaa galatti namoota 5,000 jalatti siqan hidhamanii jiran. Dabalata oduu kanaan Nasri Abdulqaadir waan gandeeffate qaba. Ajjecha Haacaaluu Hundeessaan booda hooggantoota siyaasaa fi gaazexeessitoota dabalatee walumaa galatti namoonni 5,000 jalatti siqan hidhaa jiru. Gariin mana murtiitti kan dhiyaatan jiran yoo ta'u gariin ammoo bakkitti hidhamanii hin beekamne jiran. Kanneen keessaa qondaaltota ABO kan ta'an dargaggoo Lammii Beenyaa fi Daawit Abdataa isaan tokko. Sanbata xiqqaa halkan mana jireenya isaanii keessaa poolisiin fuudhamanii mana hidhaa galuu hayyu dureen ABO Daawit Ibsaa BBCtti himan. Lammii Beenyaa itti gaafatamaa damee dargaggoo ABO yoo ta'u, Daawit Abdataa ammoo itti gaafatamaa jaarmiyaa fi damee siyaasaa ABO godinaa fi magaalaa naannoo Finfinneeti. Qondaaltonni lameen halkan poolisiidhaan mana jireenya isaanii keessaa fuudhamuu dhageenye eessatti akka hidhaman adda baasuu hin dandeenye. Qaamni kanasitti himuus hin jiru jaan obbo Daawit. Gaazexeessitoota OMN kan ta'an Mallasaa Dirribsaa yeroo torban lamatti dhiyaatuuf buufata poolisii Sostanyaa jedhamutti hidhamee akka jiruu fi gaafachuu dhorkamuu haati warra isaanii Taaddalachi Margaa BBCtti himte. Wiixata nyaataa fi uffata geessitee poolisoonni karra eegan simachuu diduu dubbatte. Waan inni keessa jiruu fi fayyummaan isaallee na yaaddeessa. Daa'imman waliin horatan lameen fiildii hojii deeme jireen gowwoomsaa jira jette. Sanbata dabre halaalatti mana hidhaa kana jiraachuusaa arguurra kan dabre haala keessa jiru akka hin beekne dubbatti. Qondaala olaanaa TPLF kan turanii fi achi keessaa ba'uun dhaabicharratti qeeqa garaagaraa dhiyeessuun kan beekaman obbo Saadiq Abrihaa turtii BBC waliin godhan intarneetiin meeshaa haasaa jibbeensaa ta'e kanaaf cufuuf dirqamne jiran. Bal'ina oduu kanaaf Haami Muhammad waan qindeeffate qaba. Qondaala olaanaa TPLF kan turanii fi achi keessaa bahuun dhaabicharratti qeeqa garaagaraa dhiyeessuun kan beekaman obbo Saadiq Abrihaa turtii BBC waliin godhaniin intarneetiin meeshaa haasaa jibbeensaa ta'e kan cufneef dirqamne jirra jaaniiti jiran. Abbaa Saadiq wayita ammaatti paartii badhaadhinaatti sadarkaa ministeerummaan hoogganaa wirtuu ijaarsa dimokiraasii ta'uun tajaajilaa jiran. Ajjecha Haacaaluu Hundeessaa hordofee rakkoon nageenyaa Itoophiyaatti dhalate irratti turtii BBC Focus on Africa waliin taasisaniin dhaabbileen miidiyaa sabaa fi amantii gidduutti waldhabbeen akka uumamuuf gabaasaa turan irratti tarkaanfii fudhannee jirra jechuun himaniiti jiran. Gaazexeessaan BBS Peter Okaacheen mootummaan keessa maaliif namoota ejjennoo siyaasaa isaanii wal hin fakkaanne qaban hidha jechuun gaafii isaa dhiyeesseefiiti jira. Mootummaan keenya gochaa hin jiru inumaayyuu erga riiformii eegallee as walitti dhufeenya mootummaa fi hawaasa jijjiirraa mootummaan humna isaa seeraan akka fayyadamuu danda'u goonee jirra jechuun dubbatanii jiran. Ol'aantummaan seeraa cabaa tureera. Kanaanis lubbuun hedduun badeera. Mootummaan ammoo kana to'achuu qaba. Uummanni nagayaa fi tasgabbii nu gaafachaa jira. Nutis warreen seera biyyattii dabran irratti tarkaanfii fudhachaa jirra jechuun dubbatanii jiran. Ajjecha wallisaa Haacaaluu Hundeessaa booda mormii fi hokkara dhalateen lakkoofsi namoota lubbuu dhabanii 239 gahuu poolisiin ibsee tureeti jira. Akka qondaaltonni jedhanitti namoonni kunneen humnoota nageenyaa fi walitti bu'iinsa namoota gidduutti taasifameen kan lubbuu dhabanii jaaniiti jiran. Kanarrattis humnoonni nageenyaa humna hangaa ol fayyadamuu jedhu irratti kan gaafataman qondaalli kun humnoonni nageenyaa keenya bobbaasnu humna hangaa ol fayyadaman hin jiru. Lubbuun poolisootaa hedduus dhabneerra. Namoonni du'anis walitti bu'iinsa ajjecha Haacaaluu Hundeessaa booda ka'een wal dhabbeen hawaasa gidduutti uumamee ture jaaniiti jiran. Ajjecha Haacaaluu Hundeessaa booda guyyoota lamaaf hokkarri turus oggasuu to'achuu dandeenyeerra jechuun oduu isaanii sobaa BBCtti himaniiti jiran. Amma wanti hunduu Finfinnee Oromiyaatti tasgabbaa'eera jechuun dubbatan. Dabalataanis wanti kun uumamuu danda'a. Sababii isaas Haacaaluun sagalee jijjiirama TPLF aangoorraa darbee ture namoonni akkasiin aarsisan mul'isuu waanuma eegamudha. Kun immoo nuti haalicha to'achuu akka hin dandeenye hin agarsiisu jechuun tarkaanfii miidiyaalee irratti fudhatanis ni dubbatu. Dhaabbileen miidiyaa sabaa fi amantii gidduutti waldhabbeen akka uumamuuf gabaasaa turan irratti tarkaanfii fudhanneerra jechuun qondaalli kun BBCtti himaniiti jiran.
hojii mootummaas inni ijoon seerri akka kabajamu gochuudhaas jaaniiti jiran. Yeroo ammaa yoo barbaadde Finfinneettis ta'ee naannoo Oromiyaatti akkuma barbaadde bilisaan socho'uu dandeessa jechuun gaazexeessaa BBS kan ta'e Peter Okaacheetti himaniiti jiran. Hokkara ka'eef sababa mootummaan gaafiilee uummata Oromoo sirnaan deebisuu dhabuudha jechuun dubbatan abbaan gadaa Goobalaa Hoolaa Hirreessoo. Gabaasa dabalataan Nasree Abdulqaadir waan gaggeeffate qaba. Hokkara ka'eef sababaan mootummaan gaafiilee uummataa Oromoo sirnaan deebisuu dadhabuudha jedhan abbaan gadaa Goobalaa Hoolaa Hirreessoo. Abbaan gadaa Tuulamaa fi barreessaan gamtaa abboota gadaa Oromoo abbaa gadaa Goobanaa Hoolaa Hirreessoo hokkora dhiyeenya naannoo Oromiyaa bakkeewwan adda addaatti ka'eef sababaan mootummaan gaafiilee uummata Oromoo akka tahuu malutti deebisuu dadhabuu isaa fi namootni hedduu hidhatti guuramuu irraa kan madde akka tahe dubbatan. Hogganaan biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa immoo gama isaaniitiin hokkarri uumame fedhii fi jara karaa qaxxaamuran seeraa fi heera ala aangoo qabachuuf carraaqanii yoo ta'e malee gaafii uummata Oromoo deebii argataa jira jedhan. Xayyaarichi balali'aa ture tokko barreeffama boombiin akka jiru ibsu erga mana fincaanii xayyaarichaa keessatti argame booda balalii isaa addaan kutee dhaabbachuuf dirqameeti jira. Bal'ina oduu kana akka ta'anitti isin dhiyeessina. Xayyaarri balali'aa ture barreeffama boombiin akka jiru ibsu tokko erga mana fincaanii xayyaarichaa keessatti argame balalii isaa addaan kutee qubachuuf dirqame. Xayyaara Rihaan Hir osoo KW irraa balali'aa jiru kan qubachuuf dirqame. Xayyaara Rihaan Hir balali'uu addaan kutee qubachuuf kan dirqame buufata xayyaara A6 standard keessa argamu keessa ture. Poolisiin erga xayyaarichi qubate booda sirriitti sakattaa taasisuu isaanii ibsaniira. Xayyaarri kun yeroo qubatetti jeddiiwwan humnoota waraanaa lama gaggeessan akka turan namoonni ijaan argan ragaa ba'aniiru. Dubbii himaan daandii qilleensaa Rihaan Hir yeroo haalli xayyaaricha itti qubatu ibsu akka jedhe xayyaarichi naga'umaan qubate haa ta'u malee imaltoota osoo hin bu'in dura achi fagaatee bakka nageenyi isaanii eegamaa ta'e akka dhaabbatu taasifamee ture. Egaa daawwattoota keenya oduu narraaf qabannee dhiyaanne kanumaa hanga oduu biraatiin walitti deebinu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.